lola guddaa wal loltanii beektu? Wow. Wal loltanii beektu jechaadha. Ammas isin dabala. Gaaffii jaalalaa jalqaba kan dhiyeesse Waaqoodha. Injijjiire miti? Dura akkas ture? Lakkee injijjiirre kanuma baase. Lakkee. Ibsa bal'aan barbaada. Saaroon ilaalee barbaada. Sekondaa Ani kan gaaffii jaalala. gochuun koo gaaffii jaalalaasti fakkaate moo maalidha naan galle? No, atamma laamme yeroo baay'ee yeroo jaalala nama qabu nama abbaaf hin galu jedhama. Kanaafiyyuu anamma sirrattan argaa ture gara jalqabaa. Keessumaa baastee natti hin himne malee. Eenyutu dubbate garuu dura? Ani sin jaalladha seeru anatu jedhe. Isa kaa. Thank you. Jechuudhaan ni barbaadame. Gaaffii Gochaan ani immoo gochaan jedhe. Boo'uu maal ilaalle. Gaaffii jaalalaa sin jaaladha kan jedhe jalqaba eenyudha? Anatu jedhe. Maaristu dogongoree jechaadha. Saaroon argatteerta. Isaan dhugeessisu. Tole. Maqaa masoo yookiin maqaa kan biraa manatti itti waamamtan qabdu? Mana keenyaa Walitti waamnu. Atis isheenis? Mana keenyatti moo mana isheetti? mana maatii keenyaa moo maqaa masoo kan biraa walii baastan atis isheenis baastanii? Nutti himaa. Amma nama sirraa fuudhetti wal waamaa jedhee sodaadha. Si qofaaf isin lamaan qofaaf namarraa fi nayyaamamu itti waamuun hin danda'amu. Ani beebee dheewaa. Beebii miti beebee dheewaa. Beebii fi beebii ni kan faranjiiti. Beebee kan keenyatti jijjiirrate. Beebee. Beektu ati nama beebee nama abbaan isaa beebee faate beektu. Beebee beeka. Maqaa kun na waamtee iyyuu beektu tasuma never. Never kanaaf dubbadhu. Baabbiin jira. Baabbii. Saarooniin qoosaa kan barsiise Waaqoodha. Maal fakkaata? Baay'ee bareeda. Gaaffii kan biraatti dabarra. Amma waa'ee jireenya biyya alaan si gaafadha. Saaroon egaa yeroo baay'ee biyya Kaanaadaa jiraatta. Torontoodha moo? Torontoo jiraatta magaalaa. Tole jaalalli alaalaa akkamii? Innoo nama baay'ee wajjin oolaa, asittiin qoosaa. Waraabbii olii gadi fiigaa oola. Akkamatti amantee jiraatte? Cima baay'ee cimaa. Nama tokkoyyuu hin gorsu. Jaalala halaalaa wal jaalladhaa jedhee nama hin gorsu baay'ee cimaa. Qormaatii baay'ee sitti dhufaa karaa hiriyootaas ta'e karaa garaa garaa. Isaan nama naan fakkeeyyuu hin beeku. Fiilmii waraabbiidhaafis gaafa deemu, isas gaafa deemu, hiriyoonni isaa baay'ee natti qoosu, suuraan durbaa wajjin ka'ee natti ergu yookiin birri 100 naa kenni yookiin isheetti ergaa waliin jedhanii walitti qoosu. Seenaa san dhaga'een ture. Gaafa guyyaa dhaloota isaa kabajnu walillee sin lolchiisanii turan natti fakkaate. Maal ture sitti fakkaate? Gaafa isheetu as dhufuuf turte. As dhufuuf turteetu akka sarpiraayizii ta'uuf barbaadame wantichi. Sarpiraayizii akka ta'uuf barbaadameetu wallollee yoo ammatu haasofnu yoo dhufte beekan gaafa dhufte. So akka wallollu fedhameetu mucaa durbaa tokko qopheessanii footoo wajjin kaatu jedhan. Achi booddee anuu nagaa moo jedheen footoo wajjin ka'e. Footoo wajjin ka'e erganiif. Gaafa erganiif footichuma na ergitee fixneerraa niifatinaan. Ilaaleen maal taatee lakki kun akkasii hojii akkasii wajjin hojjenna. Itti meerammoo waa'ee mucaatti. Lakkaa mucattii ma wajjin haasaaniitu isaan kana. Anis keessaa qaba. Achi booddee suuraa tokko ofittee akkasumatti taataanaan hima haafuun jedhe. Achi booddee nan baree gaadhuma irratti nan baree gaafa dhuftu garuu anumtuu deebisee sarpiraayizii isaan godhe. Natti deebisan sarpiraayizii sana mana babbareechanii na eeganii ani hunda isaanii sarpiraayiz gochuu dhufe hiriyooti isaas hiriyoota kootii warri kaanii
Gaafan dhufu tataanii na eegan. Surprise taasisa. So jaalala laala baay'ee cimaa. Oduun jira, hamiin jira. Jira baay'ee cimaadha. Nulfaata. Sanarra oduu fi saamiyyuu jechuu dandeessa garuu maaltu natti ulfaata itti fakkaata. An gaafan ganama ribaa ka'u rafuuf isheen achiiti. Anamma ganama kee haasa'uu fi kana enerjiin koo guutuudha si galee taasisuun barbaada. Isheen immoo hojii ooltee dadhabdee rafuuf wal bira darba akkaataa haasaa keenya. Asiiti gaafa ishee yeroo argattu ana si waraabbii irra hin jiratu. Gaafan immoo yeroo qabu galgala manatti galee taasisuuf fedhu hojii galti isheen. Wal bira daftee hin geessu. Miira kee walii hubattu waan tokko immoo jaalala keessatti haasaan ala waan walii hubattu jira miti fuuluma wal ilaaltee. Dhugaadha. So inni faa yerootti waan akkasii dhabbisaa jiruu fi baay'ee ulfaata ture. Waggaa 3 akkasitti dabarsine. Jaalala laalaa dhiiratti moo dubartiitti cima? Ammatti jira dhibba keessaati. Dhiiratti cima. Dhiiratti cima. Durbii nobsiti. Nobsituudha. Annatti cimee. Isatti cimee Cimaa baay'ee ulfaata. Namoonni baay'een jireenyi isaanii akkasidha baay'inaan. Tokko biyya alaa tokko biyya keessaa yookiin biyyuma alaa iddoo garaagaraa jiru. Kana keessatti dhaamsa akkamii dabarsitu mee amma jaalalli kun itti fufee bultii gara bultiitti ijaaramee gara jireenyaatti darbuu fi maal gochuu qabamee namni kaappilii yookiin namni wal jaalate tokko? Galatooma carraa kana waan laattaniif. Yaa ani baay'ee wal hubachuu, baay'ee waliif yaadu, baay'ee akka amantii dhuunfaa kootiitti namni uumaa isaa wajjin hariiroo gaarii qabu nama wajjin hariiroo uumuun itti ulfaata jedhee yaadu. So yoo kiristaana ta'e waaqa wajjin yoo musliima ta'e rabbii wajjin Allah wajjin hariiroonni qabu murteessaadha jedheen yaada. So al tokko yeroo hariiroon alaalaa kuni wal bira jiraattu qilleensa meeqa si gidduu gala nama meeqatu wal argaa lafa isheen ooltu hin beeku lafa oolu hin beeku haala itti keessa jirtu immoo namni immoo hariiroo keetti gammadu immoo muraasa ta'uu danda'a. Namni hundi siin gammadu. Siin gammadu. So hariiroo maalaalaa gaafa jedhamu iyyuu kana immoo nama biyyaan baa jiru kana gaafa barbaaddu maaliifan jaalladha jalqabuma iyyuu. Doolarittiidhaaf immoo jaalladha. Biyya adeemuuf immoo maaliif isa jedhu sana sirriitti adda baasuu danda'u qabda. So jaalaluma isa dhugaa yoo ta'e obsiteema rakkina jiru wal dandeesseema numa darbama jedheen yaada. Yoo faayidaa maal ta'e garuu bada. Akka nuyi yaadnu miti beektaa yeroo baay'ee namni as taa'ee biyya alaatti gaafa durba hiriyaa qabaatu yookiin durba isteessee dhiirachitti gaafa qabaattu doolaarii kana mukarraa ciranii waan as ergan si'anan. Anamma maaf sinii karee adii uffattee deemtu naan jedhan. Maaliif haadha manaa kee achi jiraatti jaarteef jechuudha. So isheen barumsa baratti hojii hojjetti mentaalitii namarratti hirkachuu kana immoo badaan qabu. Faayidaa fakkaata. Yaa so eessayyoo haa ta'u namni gaafa wal jaallatu of danda'ee nama sana wajjin hariiroo sana itti fufsiisuu danda'u qaba jedhee. Keessattuu immoo kan keessanillee biyya Awuroopaati. Biyyoota Arabaa dubartoonni jiran biyya kanatti baay'ee dhiirota baay'eetiin maallaqa isaanii dhamaniirani jireenya isaanii even maallaqa baay'ee erganii amananii boru jaarsa naataa abbaa warraa naataa jedhanii kan itti kisaaran lubbuu isaaniitti dhamanis baay'eetu jira. Kanaaf warri dhiiraa daraa dhiisaa. Kanaaf akka saaroniif akka waaqotti wal jaaladhaa bultii waliin gahaa malee adaraa faayidaaf jennaan miti raasumaan akkas jechuu warrumti ergus immoo eeggatanu. Warrumti biyya Arabaa jiranu erguu ilaaluudhaan tokkotti jedhani kondominiin suura mana ijaara jedheetu manuma namaa bira darbaa isuma kaasee erga jedhan. Asheen achiiti gola namaa keessa hojjettee dafqitee ergiti. Asiitti achi booddee deemedhamee maal goota isaa deebistan. Gaafa mana dhufa jettu bilbila cufatee. Inni jala deemee deebi'uu danda'a. Yuun achi dhaquu danda'a. Maallaqa qabu. Baay'ee rakkisaadha. Kanaaf dhugaatii wal jaalachuun gaariidha. Kanaaf umrii dheeraa waliin horaa bulaa jenna. Akka yaada keessanitti waaqonni daa'ima 8 argachuun barbaada jedha. Ati immoo 3 malee jettaa jedhan akkam dubbiin kun dhugaadha moo? Eenyutu 8 jedhee? Ani immoo 8. Innatu 8 jedhee malee 8. Isheen daa'ima baay'ee jaallatti. Daa'ima 8 godhadhaa itti amma waan isaan beekuudha. Lakkuu. Lakkuun hin jiru maatii keenya keessa garuu nan hawwa. Eenyutu nan hawwa lakkuu? Lakkuu. Keessan keessa waan jira? Hin jiru.
warrumti walitti irranii gargar fagaanii dhaban iddoo waliin dhiphisnu. Kanaaf Isheen ijoollee baay'ee godhachuu barbaaddi. Ani ijoollee lama barbaada ture. Isheen amma gara afuriitti ol guddisneerra. walii galtanii Afuriin gaanee ma yaadne garuu tarii moo maaltu beeka tokko godhannee gaafa waan isaa ilaallu immoo lamaan gaachuu dandeenya. jireenya irratti hundeessanii. Jireenya irratti hundaa'a. Saaroon otoo durba moo dhiira deessee sitti tola? Dhiira. Saaroon Nan deebisa. Saaroon hin gaafadha. Maqaa kee Dhiirri yeroo hundaa dhiiruma jaalata. Maaliif garuu? Isheetu dhiira jaalataan durban barbaada. Inni durba barbaada. Anillee mucaama nagaa qabu naaf kennu jedha Waaqayyo waan fedhe naaf kennu garuu Beekumsa kun beekumsa. dhiira sun godhadhee dursee natti tola. Ati sirriidha. Ani durba jedhee ma yaada. Yoo Yoo dhiira ta'es rakkina hin qabu garuu yoo durba taate. Dhiiraan gaafa ta'u wayyaan protect buloota isaa eega. Dhiirri Maali milishaa guddadhe. Dubarammoo gaafa argattu gaafa ammoo umrii kanatti argattu gaafa guddachaa deemtu hiriyaa kee taati mana keessa naa hojjetti jettu daati. Inni argattuufi malee otoo akka baadiyyaatti ta'e mana keessa argachuuf daa'imoota kan biraa guddisu. Dhala namaa keessatti wanti dhala namaa mudachuu hin qabne tokko divorcii yookiin wal hiikuudha jedhee namanaan. Jireenya koo keessatti kun na mudatas jedhee yaadeen beeku. Amma fakkeenyaaf yeroo abbaan koo du'aan boqotee yeroo isaatu natti gabaabbate malee yookiin akkaataa du'a isaatu na gaddisiise malee iddoo ta'e gahee abbaan koo akka du'aan boqotu beeka. So garuu marriagein koo divorceedhaan xumurame jedhee yaadeen beeku. Egaa biyya lafaarra yeroo jiraattu immoo walakkaa waan ati barbaadduudha walakkaa waan ati hin barbaannedha. Wanti akka marriage kun immoo waan nama lamaati. Gama kooni waan danda'u hundumaa yaaleera. Maaliif hin barbaadu seenaan suni si keessatti hafa waan ta'eef. Waanuma amma kaatee jaalallee dhiiraaf durbaa wal jaalanna turre adda baaneettu miti. Kun gaa'ila ta'eeraa maatiin wal bareeraa namni sii bareeraa waadaa galteettaa waa meeqadha kun jireenya kee keessatti si biraan moo nafu sii galee umurii kee guutuu dulloomtee waggaa 80-90 taateeyyuu marriagein kee akka inni feeyilii godhee ture si miti ijoolleen keeyyuu hin baru jechuudha. So si biraan nafu waan ta'eefi wanta qoosaa miti waan ta'eefi akka inni baraaramuu fi yaalii mataa kootii taasiseera. So garuu oolchuu hin dandeenye egaa. Al tokko immoo waan dandeessu goota gaafa waan dandeessu goota erga darbee booddee erga daangaa darbee booddee immoo akkatti gootuu hin qabdu. So akkasi. Baay'een gaddaa waan akkasii sirra ga'uu isaatiif baay'ee na gaddisiisa. Maybe kanuma wajjin wal qabatee tarii dhiibbaan alaa jiraachuu danda'a laata akka jedhee kan yaadu. Yeroo hojii hojjetta keessumaa hirkoo irratti tiyyaa wajjiniin hojjetta reakshinii namoota garaagaraa kan namoonni wantoota kana ilaalanii namooti yaadanuu kaasne kana dhaga'anii gama kamittiyyuu haa ta'u ofuma tilmaama mataa isaanii yaada isaanii nama tokko arrabsuu abalutu balleessee abalutu godhee maal kana gochuu nama ba'een dubbanne tokko irratti waa dubbachuu yookiin namuma dubbate irrattiyyuu isa akka godhan hin barbaadu. So namni hundumtuu dadhabina mataa isaa qaba waan ta'eef al tokko namni gaarii yoo sii dubbateeyyuu hamaa nama biraa gaafa ta'u immoo gaariin ta'u. So akkana hubataniin jedha kana ishee kana isaanii nan rakkisa. Dhimmi kun dhimma dhuunfaa keenyaati waan ta'eef karaa koosii karaa isheesii maatiitu jira namatu jira waan ta'eef dhimma kanaa fedhee namni biraan immoo akka sammuun isaatti hin bu'amne yaadiin taane kee immoo hamileen namaa akka hin cabne jireenyi namaa borii akka itti ulfaannee fi yaada isaanii utuma of biratti qusatanii jedhee yaada.
Lammaffaa immoo yoon interviyuu bira deeme yookaan poodkaastii biraa yoon deeme wanta kanarratti deebi'ee haasa'uun barbaadu. So asumaan namootni carraa miidiyaa qabanii kana booddee wal agarru immoo waan kana akkana gaafatan hin barbaadu. Jaalalaaf kabajaa wajjin. Kanuman jedhaa waan na hubataniif immoo waan nuyi keessa dabarsine waan an dabarsee Ameerikaa yeroon deemes yeroon deebi'es simannaa gaarii naaf godhanii fi jaalala natti agarsiisaniif immoo baay'ee galatooma jechuun barbaada.